my god, eenyutuni jim arsitti teessani ka arsitti teessan qoyyaa ijoolleen jimmaa miira keessaa ba'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حركة فن جرجرت وياك سماتي أجيب وشو دقاك سمتي النجا الحمد لله وسمعتها سيدونا تنالالو إنما لا لي برنت رفتي تيك توك رتي وفت عدا خلاصون ديفيسين درا إتين سربان جتتنين كونترات وان كاليس وكوبي كاليس تفوتف إتين تبع شو تجرتي أن يادا أكنا متوقعة كوبوليتي تيسان تكاتي إسين غرفسو غربادي تاني جودين أرسي جدو كذا Odumaan siin taphattu tokkoffaa siin taphattee baaleen taphattee amma sirba jimma baasaa jirti jechuudha. Hin waraabne beekaa duraan. Eegas koomentii keessan inuma laala. Wallaahi na ajaa'ibsiisaa ta'a jechuudha. Haffarkutu. Bakka bilook isin gooti moodeetarra jalaa jechuun hin argaa. Miyuut isin godha. Koomentiin guutuun arraba ka dhiiraan arrabsa ka dubaraan arrabsa. Arsii maalitti ijoollee arsii qofa hin daalle warri si arrabsan jechuudha. As biratti ijoolleen jimmaa eenyuun arrabsita. Obboleettii bitantee yoo taate masaanuu yoo irra fuudhame maal rakkoo qaba min chiggiraan lahu. Jaalattee miti dirqamtee callisuu qabda. Jaalattee osoo hin taane dirqamtee maaliif jennaan haati jaarsa kontiraatatuun calliste waan ta'eef. Isin immoo kan namni quba isin hin qabne ka haati firoo dhuftee laaltee isinitti hin gammanne gosh xuruu naa goota naa arrabsaa hin jenne. Rabbiin malee arraba isii akkana isin xiqqeessitan kana koomentii jalatti uffata kana wallaahi koomentii keessan hedduu fokkata. Ani akkuma keessan arsiidha. Ani akkuma keessan intala si koomandooti garuu in arrabsullee guyyaa takkas arrabsillee hin beeku. Maaliif jennaan masaanuun gaafa sitti dhuftu tokko hanqina keetiin tokko hanqina jaarsa keetiin sitti dhufti. Laal masaanuun gaafa manatti sitti dhuftu wallaahi hanqina jara lamaanii keessa hanqina tokkootiin sitti dhufti beeki. Takkii amala jaraati inni jaarsi keessuun badaa gaafa ta'e jaartiin isaatuun cimtuu gaaf taate qajeeli jettiin yoo wal didan wal caqaacaqan jidduma kana keessa inni maal ta'aree kalaas ta'a akka isaa san fuudhuuf deema. Bara amma haati firoo hanqina qabaatteeti miti reediin kan irratti fuudhe. Innummaan mataa isaa hanqina waan qabaateef irratti fuudhe malee jechuudha. Innaa nama tokko jira dhiira tokko jira kanaaf siyaa ofii qabachuu hin dandeenye. Ka haala isaanii hin tolle. Maaliif beektan waan rakkinni hanqinni inni qabu haati firoo hanqina qabaatteeti miti. Takka mootuyyuu dubartiitu hanqina qaba masaanuu gaafa mana namaa seentu dubartii mataa isheetu hanqina qaba. Gaafa abbaa mana hankee bira zirikrik taatu gaafa manni kee zirikrik ta'u gaafa akka feete kofaltee akka feete injiraa miti atuuf keessaa baatu abbaa manaa kan keessu immoo alagaa dhabeeta si taazaba keessatti osoo abbaa manaa kan kee qaama kan kee ta'u abbaa manaa kun qaama jedhaniimi keessumaan immoo alagaadha si taazaba. Ati ilmoon irraa qabaa waa hedduu wajjin dabarsee rakkoo hedduu waliin dhandhamee waa hedduu wajjin tahee jettee inni sirra fuudhuu miti sirraa garagalee dubartii biraa waan yaadu abadan sammuun kan keessi yaaddullee keessi keellee siin fudhatullee oduu namni sitti mee nama isaanii waraanta jechuudha. Garuu dhiirri keessi isaanii fagoodha akka dubartii miti akka qalbii teennaa qalbiin isaanii hin laaftu. Innaa jarri lamaan kun haati firootii fi reediin kan adda bahan takki hanqina reeditiin takki hanqina haadha firootiin isin waggaa guutuu isii tana ammoo maaliif arrabsitan isiin immoo hira isiiti takki amalli isiin qabdu amala reediin qabu waliin fakkaatee reediin isii filate tayyib takki isiinu hiree barbaade dubartii hireen jalqabaa namaan taane eenyummaan hiree lammataa hin barbaade hiree waan barbaadu hireen baate fi argattee heerumte gottottee jalaan baasne achitti wal cinaa jiran achitti kaayiroo wal bira jiran asii Dubaay teetti asii Suudii teetti asii ardi Eeshiyaa tana keessa akka barbaadde gollotamtee teette wannummaan Zambiyaatti katabattu maaltu jira mee nama kan arrabsitee jechuudha. Maal argatte fakkeenyaaf maalumaan isin geettanii jedha baran kun miti wantu maaliin isin geetti kanan ajaa'iba yeroo hedduu yoo isin arrabsitan koomentii keessan laalee haati firoonaa galatoomaa isin jechaan jirtu haatuu jaallattee fudhattee amma saanuun barbaadutte ilmoo isii hojjefataa jechaa jirti. Tayyib Inde maaliif arrabsitan maaliif familie namaatu hiixan obboleettiin qabdanii isin borufoo ilmoo dubartiin dhaltanii isin waan ilmoon teessan mudattuun beeytanii deemtee ilmoon teessan amaarattu heerumuu hin dandeetti. Amaaruu baddu sa heerumuu hin dandeetti achi booda waan ilmoo teessan mudatuun beeytanii obboleettii teessanii noo
ስንት ነገር አለ። maalumaaf nam arrabsoorummaan koomentii kun keessattuu namoonni na dhageeffatta warri si arrabsatan hin dhabamtaan dhiifa manarraa ta'a wallaahi fakkeessa fi an arsii akka keessaniiti haadha firootiif yoo taate akka nama tokkotti masaanuu akka ofii kootii jibbutti isiifis nin jibba garuu isii arrabsuu dirqama ittiin qabu mana idaa allabbiin jenna maal idaa qabaa isii arrabsan har'a yoo isii arrabseetiin jedhe ganaa eessa dhaqee si duunaa si arrabse dhiifama jedhaan moo akkanatti arrabaan har'a hin dubbisti malee aarotumatti dhiisti. Ara እንደምን እንዳለብኝ ብሩ ሐሰናት ሀደ ፍሮራ ፍዳዴት እንጃነታ ገላ ጀቺ አረባይን ቀልዲ በትነ ማረሽተን ኩን ነመት ከሰንቱን ወላሂ ስልጤ ኡሲ ማሊተ በደማልቲ ሲማጅብ ሲማ በቃ ይንበረስና ኮሜንት ጨልሳ ላላ ነው መጨልሰቱ ማን ይላል ጨልሳ ላላ ዮሲን ቪዲዮ ገዲስ ሰበበ ከሰን ቪዲዮን በንቱ ዘበበ ከሰን በካ ኮሜንት ይንበንቱ ነማ ጃይብ ሲስተን ነማ ረክስተን ijoollee arsimaa akkasiin nama arrabsitan garuu ta'u tara bannaataa amala akkasiin qabnu nuti wallaahi laazim nama arrabsinaa bakka hin baalagatinaa satirifitti godhaa haati firoo isin erganne damoosni isin hin kaffalamne kana gootaniif yookaan reedii jalaa isii baastanii haadha firoo fiddanii bakka hin buustaniif abbaa hanqina qabu moo hin beeytan namitti rakkoo qabu reedii rakkoo qabaa hin beeytan reedii giddi namitti tanaa janaajantee fuudhuu danda'a hin beeytan keessa namaa yaa jamaa haati firoollee hin didde jedhan kalaas dhiirri masaanuu duruu jaalatti hunduun jaalatti osoo danda'ame gin innaante waggaa guutuu yoo isinitan arrabsitan hedduu na aarsean wallaahi hedduu na aarse meebii fakkeessitaa meebii maaf akkanatti loltaafi naan jechuu dandeettanan nama fooloyyuu hin godhiniif kun amma doosin garsiisan fooloyyuu hin gooneefan hin qaban fooloyyuu irraa hin qabnaan siduunaa jechuudha walumaan waliin kennu akka dubartii takkaattan illee arsuma akka teessanitti garuu isi warri koomentii namitti tan waggaa guutuu arrabsitan ruhii teessaniif yaaddanii lubbuu teessaniif yaaddanii haa taphattu haafataa jettu akka keessa ilma namaati reef uumamte akka keessa ilma namaati waan fete haa ati keessattuu dubartii taate dubartii nama arrabsitu ka boru waan si mudatu hin beeyne ka bultiin tanteetuun zallayxuu hin beeyne ka akka amma osoo jaarsa hin qabne jirtu kanatti boru jaarsa akkami akkasii qunnamu kan beeyne dubartii taatee san waggaa guutuu waggaa lamaaf deema jari koo doorsisaa waggaa caalan na fakkaatu ima arrabsitan isin koomentii si jalatti hin arrabsitan haattuu maalitti haattuu dhiiste haati dhimma ta isin irra loltan dhiifte jalaa hafte isin garuu waggaa guutuu bakka isin fataa jettuun dadhayitanii arrabsitan leesh maqaa namallee balleessitan maqaa gosa bal'alleemaa balleessitan wallaahi koonfidensii isiitiif malee silaa yoona subhaanallah akka keessanii fi miti koonfidensii hin qabdi bakka taatee jirtu bakka biqaatii qabdi haa fudhattu jaarsa abbaa barbaadde biqaatii qabdi obboleettii ati bultii keetiif yaadi malee bultii namaatiif darbitee hin yaadin min idaalabbish haatiin beeyte akka itti jaarsa harkaa baheen akka itti jaarsa ofillee deeffattuun waan feetu illi kooftee bifa barbaadden kara barbaadden jaarsa ofii harkatti deeffachuu hin dandeetti bira jirti dhiifama gootee barbaaddu morkattee akka feete hin dandeetti tiichi laallechi jaalatti taanan dandeetti taanan morkattuu taate taanan kala balazaa reediif jettanii waggaa guutuu ilmoo dubartii akkanatti hamilee isii cabsuun jala deemtanii arrabsuun silxee maali haa taatu ilma namaati silxeen shayxaaneenus hin jedhe silxeen jinneenus hin jedhe silxeen ilma namaa xeenummaanu ilmi namaa ilma namaati bakka maaliif baangaalii yoo fuudhe min hagabaachuu ani koo maaluma nu gaheen warrummaan koomentii namaa jala deemtanii nama arrabsitan kun maalumatu isin galche bakka namaan arrabsina obboleewwan dhiisaa hireen gisee ammoo tammaan nama kamiitu barakaa hin qabdu hin barakattu nama akkam jabaatee arraba namarraa eeggatee qaama ofii sattaratee akkam ija namaatirraa hafetu bultii ofii tana qabatee galmaan gayaa malee gisee ammaa kana bultiin gisee ammaatu afoollaadha arraba keessaniin hamtuun shamatatina arraba keessaniin waan hin taane galmeeffattanii wallaahi galmeen har'a isin arraba jecha namaan jettan tun ol isiniif kaayamti takkii siin sii deebiti takkii ilmoo keetii sii deebiti takkii mootuyyuu hin beekamu obboleetii teetii sii deebiti jechuudha bakka dhiisaa waan bultii namaa keessa hin galina dhiisee nam isiin jireenya fi jiraataa jirti ati immoo dhayxee laalatu dhayxee taappu godhaatu jalatti arrabsita amma bichaaf hin jenne waggaa guutuu wallaahi dhiyoo tokko qanabbaranii ka du'aa kana hunda gallakkisan yeroo sanis viidiyoo irraa hojjedheen ture maal nama geette jedha barmicattiin tun yoo dandeetta reedii jala dhaqaa barreessaa reedii yuumnaa gabbaachuu ilmoo namaatu maalti sin naqe
fakkeenyaaf nama haala badaa irraa argitan tokko afaan yoo isin dadhabe yoo arrabsitan akka inni haala isaa badaa sanirraa deebisuuf arrabsitanaa jennu. Gin tana tadhayxee heerumtee nagaan ifattee ciistu isin maaltu isin care. Taa'ee fi jennaan kun fataa jedhattee wajjin jiraataa jirti. Haadha firoo wajjin kanaan dura isaa akkanatti fataa jedha argitanii beeytanii hin argine. Maafi san caalaa fataa wajjin jedhaa jira. Jarri kun yookaan amala akkoolii qaba. Amalli haadha firoo yookaan jara kanarra amala bareedaadha. Amala dubartii manaa ta'uu danda'a. Reediyoo jideemuu fi ta'uu danda'a akka duriyyee bakka fataa ofirraa nama wanni jedhu kana barbaaduu danda'a. Siduuna nama akkasii ta'uu dandeetti. Wanti kun hireedha. Waan nama kana walitti qabu hin beeytan, waan addaan qabu hin beeytan, icciitii jidduu jaraa hin beeytan. Paabliik irratti bichaa akkan argitanii hadhaan taane namaan hin jedhina. Hadhaan taane dullummallee namaan hin jedhina. Dullumma argameeti dulloomuun sunu isin irra laayifii meeqa dabarsitee dulloomte. Ati irra laayifii takka osoo hin dabartiin mana ormaa keessa dulloomaa jirta. Umriin deemaa jiru kun kiyyaaf kan kee akkuma umrii isiiti. Homaa ka isii fardaan fiigaan jiru kan kee akka qocaatti deemaan jiru. Qixuma deemu umriin keen hundinuu jechuudha. Dubartii taatanii keessattuu biyya ormaa kana keessa akka jirru afaan illee hin badina. Waan hin taane illee hin haasayinaa obboleewwan. Kalaas dhiisaa mi akkanumattuu gaarii taanetu akkanumattuu afaan namaa jalaayyuu najaa haa baanu akkanumattuu immoo fitnaa baraa jalaa najaa haa baanu fitnaa hedduu deemaa jira gisee amma bultiin ati akkamittiin bareedeetu boru addaan bahan ka jedhan argita jechuudha. Shayxaana guddaatu bultiin ilma namaa kana jidduu deemaa jira. Arraba keenya immoo qabachuu haa dandeenyu. Koomentiin har'aati barreessitu hin beeytu. Yoo malqiyaamaa hasanaa tanteetirraa siirrisuu dandeessi. Wallaahi ilaa jahannam si gatuu dandeessi hin beeytu. Obboleetti afaan kee qabadhu namarraa. Keessattuu ijoollee musliimaatu nama arrabsa. Ijoollee arsiitu nama arrabsa. Hundi keessanuu dhiisaa haati firoo jaallattee qeebalte namitti jira. Jaallatu jibbituu isiin waa'ee jaraa dubbataan jirtu. Karaa jaraa bahaan jirtu. Adduma fataa jechaa jirti. Isinlee maashaallah jedha. Gaarii isii gammachuu isii argitan. Bakka koomentii isin amarraa waan gaarii barreessaa. Yoo isin hin barbaachisne bira kutaa. Ka garaa maal jedhan jedhu namni. Isinlee waan garaa keessanii aartee isinis zannii baduu hin dandeettu. Garuu jecha keessan laalte zannii hin baddi. Dubartiin qormaata hedduu keessa dabarti. Isiin tunillee qormaata mee keessa akkasiin dabarte hin beeytan. Nama abbaa fi haadha hin qabneedha. Abaartuu isinirraa argachuu dandeessi. Wallaahi laazim. Billaahi aleekum naman arrabsinaa bakka deemtanitti waggaa guutuu arrabsitan bare hin dabbara bara. An viidiyoo miidhagtan waraabuu barbaadeetii miti kan waraabeef. Ammas muuziqaa waan ta'e sagalee ol kaasee isin dhageessisuu hin danda'u. Bas arrabuma keessan kana na aarsitaniitumaan dubbisee miyuuti isin godhan jechuudha jilaa mooditarri kun bulook godhan bulook maaliif namallee dadhabsiistan yidabbiraan wallaahi nama dabbara bakka dhiisa jalaa hafa obboleettii teessan ummu firoo yoo qarqaaruu barbaaddan du'aa hin qarqaaraani yoo barbaaddan mallaqaanis qarqaaraani bakka obboleettii teessan miti arsiidhaa tiyyaa teenna jettanii arrabaan irra gortanii arrabaan isinlee umaafuu waan buustaniif reedii fa'aa arrabsitan reedii arrabsitanii haadha firoo gammachiisuu waddanii no an abbaan fedhe jaarsa kiyya an akka fedhe mucuqcuq godhe yoo arrabse hanga fedhe yoo nama na jala ajjeese gaafa namni biraa dhufee jaarsa kiyya arrabse abadan hin nayyamu an hin barbaadu ana arrabsata yoo ta'e malee isinleen akkasuma atis akkasuma jaarsa kan kee ofii arrabsite malee yoo namni dabree arrabse hin jaalattu sila kana ta'eef dabartee jaarsa nama loon nata arrabsitu hin jiru haadha firoo qarqaaruu barbaannan karaa fayyaa qabeessan du'aahii godhuu fi bakka saappoorti gochuu barbaadde isin liivii seente damoosa kan kee mindaa kan kee guutii giiftii kenniif laayikii godhiif viidiyoosii diyuut godhiif sheer godhiif jajjabeessi koomentii jalatti sila hazzanii isii caalaa hazzantan barisin minnoo isiin addisii bahee meeqa jira shamarran akka keenyaa biyya ormaa keessa osoo hojjettu waa meeqa hojjettee mana hedduu ijaartee humna isii fixxee fuuraa isii xaragattee isatti ergitee gaafa galtu inni tabiraa fuudhee mana isii keessatti ilmoo horatee ka jiru jireenyi teenya meeqa mashaqqaan sanquba waliin qabnu waan akkasiin dhageenye isin kan ammoo osoo wal bira jiran ilmoo walirraa qaban waliin feene inni masaanuu seenan waan isii fedheef isi beeka waan adda baanii bicitii jaarsaaf jaartee jara beeka wal geegessan kunu asliinuu hime jarri kun ofii waliin feenee haadha firoottu dadhabsiisee didee ani masaanuun barbaadu jetti isa warataa jira isilleen inni na warataa jira dhiisaa jettee jirti simaaltuyyuu afaan kenkee zambii siif guurrachiise billaaleek salphaa miti dubartiin irra caaltu warra azaabaa kataateef sababa arraba kanaati arraba koomentiin adda nama rabsin liivirratti adda nama rabsin yoo namni tokko heerume tokko garagalchine tokko garagalchine yoo namni tokko wal jaalate tokko dhahidhee caffarre
kaayyoo qabaadha kaayyoo qabaachuun dirqama ilmi namaa biyya ormaa kana keessa haga jirtutti miidiyaa irratti deemtee akka beektaatu kan akkuma naa kanaa yuutuubbaan nuti nu dalagaa qurxeenu waan gaarii waan kaayiroo dubbadhu jechuudha. Na kala balaza wanni sindilii sabattaniif hin jiru irraa taa'aa nullee maqaa nu balleessinaa jechuu barbaade haasaa yesuus hin mufachiisee jiraadhe ofii wajjihillah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.